Ashama akkam nagaa jirtu kabajamtoonni fi daawwattoonni maatiin YoursTech PodCastii torban kanaatii walitti deebinee jira. Torban kanarratti keessummaa addaallee qabna Ambasador Siraj. Torban kana wanti nuti haasofnu waa'ee Warraaqsa Teknolojii. Teknolojiin eessaa ka'ee eessa jira yeroo nuti amma irra jirru kun hoo maal fakkaata? Nuti hoo kana keessa eessa jirra kan jedhu irratti kan marii taasisnu jechaadha. Asin CEOnis ni jirani asin Ambasador Siraj Sabaf ni jirani. So kanaafuu mariin keenya har'a waa'ee teknolojii tahaa. Kanaafuu nu waliin tura YoursTech PodCast yammatu subscribe gochuudhaan family tahuu hin dagatinaa isinii jechuu barbaada. kabajamtoota fi jalatamtoota maatii YoursTech har'a podcast kana walitti deebinee jira. Akkuma isin kaasuudhaaf yaalte sanatti Ambasador Siraj Sabaf har'allee nu jidduutti argama jechuudha. Isin duras information adda addaa irratti keessumaa waa'ee teknolojiidhaan wal qabatee waan deep ta'e tokko isiniif kaasaa ture jechuudha. So har'allee waa'ee teknolojiitiin walitti deebinee jiru. Keessattuu mootii waa'ee teknolojii maaliif kaasnaa akka uummata keenyaatti sadarkaa teknolojii kanarraa eessa jirra eessa irraa dhaqqabu qabna. Yeroo teknolojii malee homaa filannoon biraa hin jirre kana keessatti akka uummata keenyaatti akka uummata miliyoona 60 san bira taree akka miliyoona 130 fi sanaa olis akka biyya keenya Itoophiyaatti illee waan baay'ee nama yaachisuudha jechuudha. Kanaaf kanumaan jalqabeetiin eenyummaan hubannoo gaarii akka argatu podcast kanarratti hedduutti amana. Mee teknolojii yeroo eegalerraa keessattuu mootii warraaqsi teknolojiidha. Yerootti darbee ni mul'ata jechuudha. Yookiin akkuma addunyaan itti jirtu kuniyyuu yerootti waan akkaataa hojmaata hojii jijjiira jechuudha. Fuula addunyaa kanaa jijjiirama yeroo darbee jechuudha. Yeroo teknolojii jennu mootiyyuu akka isin duras kaasaa ture sana teknolojiin wanta haaraa yookiin waan baroota 19 dura dhufee miti. Teknolojii jechuun adeemsa tirannaa ilma namaa baroota miliyoonota 2.5 durarraa waan eegale jechuudha. Namni duraan zamana maali jedhanii yaa akka saayinsiitti hin deemnu akkuma amantaatti deemna nuti. Garuu yeroo namni bosona keessa jiraatu yeroo walitti dhufee hin jiraanne sana walitti dhufee jiraachuu muka dhakaa walii dhaheetiin ibidda wanti gochuu sanbooda waa bilcheeffatu waa adamseetiin hin jiraataa turan sanbooda gara waa bilcheeffatuutti waa facaasuutti bineensota bineeldota ufitti madaqsuutti kuni hundi maal ta'e adeemsa tirannaati jechuudha. Kana keessa dhufeetii naga har'a sadarkaa AI jedhamu kanarratti kan geenye adeemsa tirannaa ilma namaa kanatu teknolojii jedhama jechuudha. Waan biraatiin miti karaa biraatiin jechuudha. Kanaaf inni kun immoo yerootti sadarkaa hojii irraa hanga sadarkaa hojiitti yeroo hundaayyuu akka baratame tokkotti kan hojjetamu jechuudha. Akka abbaa keenya yoo gaafatte abbootiin keenya karaan isaan ittiin baran karaa keenya yoo dhufe osoo amma timte namoota akaakilee ta'in fa'aa osoo timte lakki kuni maraatuma isin jechuu danda'an haala amma qabatamu keessa jiru jechuudha. Kanaaf podcast kanaan wal qabateetiniin teknolojiin warraaqsi kuni bara 1990 irraa eegalee yeroo kompiitarri ture sanbooda 2000 sanbooda 2000 asitti yookiin miliyoonii asitti maal ture amma hoo eessa jira keessattuu kan nu yaachisu amma sadarkaa kanatti maalirra jirra akka teknolojii addunyaatti jechuudha. Nuti hoo kana keessatti eessa jirra akka nama xiqqoo iji keenya gara teknolojii banamee jiru tokkotti eessa jira kan jedhu akka nama tokkotti illee nama yaachisa jechuudha. Akka uummata keenyaatti yoo ilaaltu. Kanaaf mee kanarraa Ambasador Sirajiif haa dabarsu seensa waa'ee podcast keenyaatiin jedheetiin hangana kan ibse Mr. Ambasador itti fufuu dandeessu. Ulfaadha galatoomaa jechuun barbaada. Podcastiin kana guddistanii hirtanii bal'ateera. Hojii itti jirtanii ulfaadha jechuun barbaada. Waa'ee warraaqsa teknolojii kaasteerta. Warraaqsa teknolojii osoo hin dhufin adeemsa tirannaa akkuma ilmi namaa tirataa dhufe jedhamu sanii
jechuun gama bifa saayinsiitiin tirataa dhufe jedhu sani teeknoloojii illee tirataa dhufe akkati kakkaasuudhaaf yaaltee namni jalqabaa naannoo tokkotti walitti dhufee jiraachuu achi booda ammoo waa adamsuu midhaan facaafachuu gara qonnaatti ce'uu adeemsa keessa ammoo qonnarraa gara teeknoloojiitti babal'achuu dhufee humna ofiitti fayyadamee waa qopheeffachuu wantoota akkasii ture garuu warraaqsa teeknoloojii jedhamee kan beekamu naannoo bara jaarraa 18ffaa irraa hanga jaarraa 19ffaatti warraaqsa teeknoloojii jalqabee ispeeshaalii yeroo jaarraa 18ffaa amma jaarraa 19ffaa jidduutti warraaqsa teeknoloojii jalqabee gaafa jedhamu humni namaa maashinoota garaagaraatiin bakka bu'u dur humna namaatti wantoota garaagaraa dalagaa booda maashinoonni tokko tokko uumamuu kalaqamuu jalqabee yeroo san humna namaatiif maashinni bakka bu'ee galee akkasumas ammootu magaalomuu namni bifa magaalaatiin walitti dhiyaatee magaalomee jiraachuu teeknoloojii keessa jira tiraanspoorteeshiniin wantoonni xixiqqoon uumamuu eegalanii gisee kana jaarraa 18ffaa irraa hanga jaarraa 19ffaa jidduu jaarraa 19ffaa irraa hanga jaarraa 12ffaa sakandi teeknoloojii revolution kan jedhamee beekamu just elektiriik paawuriin fa'aa uumamuu wantoota akkasiiti kana nama dubbisaa ture teelegiraafii fa'aa telefooniin fa'aa wantoonni akkasii fa'aa uumamaa turu qorannoon saayinsii fa'aa geggeeffamaa turu yeroo kanas revolutionin amma kan jalqabaa caalaa xiqqool ka'ee jira namni teelegiraafiidhaan walitti bilbiluu telefoona fayyadamuu wantoota akkasiitti fayyadamaa ture sabbiin immoo yookaan sadaffaan warraaqsi teeknoloojii sadaffaanii ka namoonni hedduunis arganii isoota kan kompiitara kaatan mareef kaasan mid 20 fa'a naannoo sanirraa kaasee 20 jechuun bakka jaarraa 20ffaa irraa kaasee kompiitaroonni dhufuu gara ilma namaatti kompiitaroonni dhufuu wantoonni akka intarneetaa dhufuu namni intarneetaa wal qunnamuu yaaluu diijitaal kominikeeshiniin kunis jalqabuu 20 seencharii keessa jechuudha. Gara 4G'tti gaafas dhufna immoo waan haaraadha waan amma keessa jiru kan waan amma addunyaan keessa jirtu kana. AI'n jiraachuudha roobootii wantoonni garaagaraa amma AI'n bal'inaan ibsaa turtanii jirtanii barnoota keessattis barsiisaa jirtanii AI'n amma addunyaa to'ateera jechuun ni danda'ama. Wanti hundi waan hunda keessatti AI'n akka roolii hojii tokkotti yeroo itti fudhatamaa jiru. So as keessatti wantoota kanneen kan inni mul'ate artificial intelligence fi machine learning dha. As keessatti kan 4G revolution kana keessatti kan inni argame isa kana internet artificial intelligence fi machine learning robotii fi automation wantoota akkasiiti data fi cloud computing fa'aadha wantoonni inni argame inni shanaffaan ammoo kan ganaa itti deemaa jirru fast communication fa'aadha namni saffisaan akka wal qunnamuu guutumaan guututti hojii ilma namaa kana artificial intelligence dha yookaan ammoo hojiiwwan kanneen bakka bu'ama jedhamee gara fuulduraatti wantoota eeggamu sanii just amma addunyaan sadarkaa kana keessa jirti. Nuti akka biyya keenyaatti akka lammiilee keenyaatti akkuma kanaan dura dubbataa ture sanitti uummanni Itoophiyaa humna hojii bal'aa qaba humna hojii guddaa qaba akkuma Afrikaatti humna hojii guddaa qabda. Humni hojii guddaan kun biyya keessa caalaa biyya alaa jira. Namni baay'een biyya alaatti baqatanii jiran jechuu dandeenya. Biyya keessa illee namni baay'een amma nama miiliyoona 100 fi miiliyoona 30tti tilmaamamu hubannoon teeknoloojii waliin qabu walitti dhufeenyi teeknoloojii wajjin qabu maali? Fakkeenyaaf addunyaa irratti Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa biyyoonni kunneen biyyoota teeknoloojiin baay'ee isaan keessatti dagaage jechuu ni dandeenya. Ispeeshaalii Chaayinaa fudhannu Ameerikaa illee fudhannu Ameerikaan guddoodhaa jennu Chaayinaa fudhannu. Ummata baay'ee qabdi. Ummanni isii biliyoona lakkaa mana biliyoonaa keessa jira. Baay'inni ummata ishee. Ummanni sun akkuma baay'ina qabanii teeknoloojiin addunyaa irratti baay'ee saffisoodha. Yoo yaadattanii jiraatan. Chaayinaan gamoo sa'aatii 48 keessatti gamoo hanga ijaarte ho'itti jedhan dhageessan jirtanii. Sa'aatii 48 keessatti gamoo nuti biyya keenya waggaa 30 ijaarra. Waggaa 30 guutu jedhi sa'aatii 48 keessatti gamoo ijaarte jedhan. Kun bu'aa teeknoloojiiti. Kanaafuu amma gaafa addunyaa fi uummanni biyya keenya haala biyya keenya wal bira qabnee ilaallu nuti jaarraa 18ffaa keessa waan jiru natti fakkaata.
argitee sochiin teeknolojii nu keessatti jiru. Seelsanuma. Yaa so kanaafuu waan teeknolojii wajjin wal qabsiifnee gaafa ilaallu sadarkaan uummanni keenya irra jiru sadarkaa uummanni keenya irra jiruu fi sadarkaa teeknolojiin addunyaa irra jiru wal bira kaasaa yoo deemne uummata keenyaafis hubannoo ta'a jedhee yaada. Ispeeshaalii hojii ammoo gama kanaanitti jirtan hojii baay'ee gaariidha. Namni kanaan dura waa'ee teeknolojii barnoota isinii qopheessaa jirra. Barnoonni dhufaa jira gama akaadaamii gama YoursTech akaadaamiitiin barnoota barattanii waa'ee teeknolojii barattanii jennee namatti dubbataa turre. Har'a ammoo namni barachuu eegalee jira. Barataa jira. Garuu ammoo namni amma barataa jiru kuni gahaadhaa miti. Lammiin keenya hiriyee argatetti fayyadamee gama teeknolojii duuluu danda'uudha qaba. Kallattii danda'e hundaan ispeeshaalii uummanni Oromoo ummata guddaa gaanfa Afrikaati. Ummanni guddaan gaanfa Afrikaa kuni waan isa barbaachisu hidhachuu danda'u qaba. Addunyaan har'aa addunyaa teeknolojii hidhatte. Addunyaa teeknolojii hidhatte kana wajjin imaluudhaaf hidhannoo addunyaan hidhatte hidhachuu danda'u qaba. Hidhannoon addunyaan hidhatte teeknolojiidha. Yoo teeknolojii hidhate siyaasaa to'achuu danda'a. Beekumsa siyaasaa hoogganuu danda'a. Beekumsa addunyaan tun irraa barbaadu kennuu danda'a. Fudhachuus danda'a. Bakka addunyaan dhaabbatte dhaabbachuu danda'a. Meeshaa waraanaas haa ta'u, meeshaa fedhe haa ta'u uumee hidhachuu danda'a. Kanaaf uummanni keenya gama teeknolojii, gama barnoota teeknolojiitti madaquu qaba. Yaada jedhu dabarfachuuf. Waan hedduu gaariidha. Yaadota bal'aa. Already like wanta hin kaasin jiru jechuudha. Like daqiiqaa hanganaa kana keessatti waa hedduu kaasti. Akkuma jettu revolushiniin kun deemee sadarkaa silaa ilmi namaa hamma xiqqoo dalageetiin dalagaan isaa bu'aa baay'ee guddaa ta'u kunis bu'aa teeknolojii irraa kan ka'e. Namoota 48 keessa jiraachuun amma nutiif wanti hin nu fakkaachuu danda'a. So isa wal qabatee waan baay'ee informationa guddaan kaastee thank you sirraa hin dhaga'u jira. Mee boontutti haa dabarsu. Boontu mee waan kana warraaqsa teeknolojii kana wal qabatee mee akkam haala addunyaa akkamiin ati mootiyyuu uummata akka uummataatti yeroo ilaaltu uummanni keenya hoo eessa jira waan jedhurra akkuma jalqabee jechuudha. Yaa Siraaj baay'ee waan baay'ee wanni nama godhu kaasaa turte yaadota gaggaariidha. So kanuma wanti jiru maali amma teeknolojii yeroo jennu beektaa namni imeelii banuu feesbuuka banuutti fakkaatu danda'a. Garuu teeknolojiin kanaa miti. Teeknolojiin irraa haasofnu feesbuuka banuu miti. Yookaan haga ammaan tanaa nuti bar ani maaltu baay'ee garaa na nyaata beektaa. Imeelii banuu nama hin beeknetu jira yeroo ammaa kana keessa. Guute. Hin beekne osoo hin taane harka caalu hin beeku namni. Imeelii garuu addunyaan maal godhaa jirti? Addunyaan AI opereeshinii nama godhaa jirti. Ati amma doktoroonni bar already opereeshinii dalagaa jira 2030 irratti nu barbaachisu doktorri jechaa jiran. Sadarkaa san jirti addunyaan. Seelee nuti ammoo kana keessaa yeroo of laaltu akkuma tu jettee jaraa 18ffaa keessa waan jirru fakkaata. Garuu akka nama humna jajjabaa qabutti akka nama humna wanni qabutti ammoo akka saba bal'aa ta'uu keenyatti ammoo teeknolojii kana barannee uumuu danda'u. Maaliif yeroo baay'ee yeroo laallu maal nuuf fakkaata beektaa? Akka waan namoonni murtaa'an qofti waan kana gochuu danda'anitti. Waa'ee rookeetii, waa'ee AI, waa'ee wantoota guguddaa kana saatalaayitii asii wanni godhan kana waa'ee kanaa yeroo ati itti haasoftu yookaan namni yoo argitu iyyuu maal si fakkaata? Akka waan namoonni already waan kanaaf dalagamanii murtaa'anii achi jiranii nuti ammoo teenyeetu waan kana warra laalu ta'uu qabnu tokko ni jiraame. Akkasitti yaaduu miti. Nuti ani ati hundi keenyaayyuu yoo kabarannu ta'e teeknolojii kana yoo kabarannu ta'e boru saatalaayitii dalaguu dandeenya. Boru AI dalaguu dandeenya. Boru AI biyya keenya keessatti akka addunyaan akkanatti AI dha wanti jirtu kanatti nutis akkas taanee addunyaan waliin walqixa deemuu dandeenya. Yeroon sanuu ammaan tanatti wanti hundinuu gara AI deebi'e kanatti namni martinuu yoo AI hin beekne ati mush dirqama wanti ta'uu hin qabdu bara. Dirqama developera ta'uu qabdu yookaan dirqama waan san dalaguu qabdu garuu ati amma hojii dhuunfaa keetiitu
hojii jireenya keetii dalaguufiyyuu namni teeknolojii beekuu fi namni hin beekne amma akkatti hin fudhatamu. Ka teeknolojii qabu san irra sirra fudhatanii santu irra filatamaadha. Maaliif fayyadamu maayyuu beekuu jecha. Maaliif hojii namni shan dalagu namni tokko dalaguu danda'a waan ta'eef yeroo ammaa kanatti. So kanarra dhaabbannee haala addunyaan itti jirtu kana wanti nuti irraa yeroo hunda haasaa jirru torbaanota dabree kanniifa wanti episoodii itti fufaa wayii dalagaa jirra beektaa waa'ee intarneetii waa'ee maalii takkaan itti fufiinsaan waan baay'ee kaasnee kanniin infoormeeshina kanniin hubannee kanniin itti ilaallee nuti hoo eessa jirra jennee of gaafannee yoo eessallee taa'ee namni yeroo ammaa kana baadiyyaa keessa teessee ani amma bordoddatti yoo galee dalaguun hin danda'an nama Ameerikaa jiruuf yeroon hagana takka bal'attee jirti. So bakka barbaadirraa barachuu bakka barbaadetti hojjechuu bakka barbaadirraa wanti jechuu yeroon salphatee jirtaa nuti ammootu kana keessatti of arguu danda'uu qabna of gaafachuu danda'uu qabna. Yaani kiyya guddaan kanuma akkasitti waan topiikii baay'ee jijjiba tokko kaaste keessattuu Siraajis atillee yaada kaasta tokko jira akka uummata keenyaatti anjaarraa 18ffaa saniyyuu kennuuf tariitii naannoo magaalaatti yoo dhufne naannoo magaalaatti haalonni jiran tokko sadarkaa faansiitiin illee waan baay'ee qaalii ta'e naannoo tokkotti yoo ta'e malee akka biyya keenyaatti akka uummataatti gaafa laaltu anuma fakkeenyaaf iddoo abboonni keenya keessaa bahan naannoo baadiyyaati galee iddoo sana amma istiin namni ifaan qaban mukaan teeknolojii waan biraadhisi ifaan hin jiru bishaan lafa keessaa hojii dheebba hin jiru sigalee sadarkaa bishaan sunillee sadarkaa wantiiti sigalee teeknolojiiti garuu namni yeroo tokko kana mootummaattis erkisuu qofaa miti jechuudha. Kana maal gochuun qaba osoo namni tokko ilmi tokko achi keessaa bahee sigalee akkaataa bishaan itti baasan osoo bare bishaan sana buusuu fi danda'a jechuudha. Maashinoota san dalagee gochuu danda'a jechuudha. Maaliif beektaa namni tokko waan tokko ni godha jedheetiniin ka'e tokko waan gochuu danda'uuf jechuudha. Yeroo tokko haala siistama biyyaa haala siistama siyaasaa haala maal sun akka jirti. Garuu namni iddoo baane sana keessa wanti nuti rakkinoota 100 jira beekeen keessa. Rakkinoota naannoo keenyaa bakka ittuma dhalanni naannuma san keessa rakkinni naannoo sana jiru maali? Ani mootuu rakkina sana karaa teeknolojii akkamitti furaadha? Maaliif jennaani addunyaan yeroo ammaa kanatti teeknolojiidhaan wanti hundi dhimma hundi bahaa jirti. Fakkeenyaaf rakkinni amma naannoo sana isin jedhu kana rakkina bishaaniitii fi ifaati. Namni yoo xiqqaate akkamitti akka bishaan baasan beektaa nama dhiyeenya kana wanti tokko inni dhufaa ture inni maqaa isaa Ibrahim Moyenu yeroo baay'ee dhiibanii lafa qotanii keessaa baasan. Kun bar waan jajjabeeffamu qaba. Kun bar waan jajjabeeffamu qaba. Like waan guddaa baasii guddaa malee sun maaltu fidi barnootatu fidee jechuudha. Namni sun baratee waan barate sanarratti deebi'ee appilaayi godhe yoosii kuni fakkeenya guddaa namoota kennaaf illee. Namoota 7,000 immoo 6,000 hojii banee jedhanii. Bakka deemu hundatti warrooma naannoo sanii barsiisaa biraa deema. Yoosii kun amma rakkina guddaa wayii furaa deema jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kanarratti xiyyeeffatanii barnoota keessattuu teeknolojii yoo baratu ta'e akkaataa meeshaa fayyadama lafaa kanayyuu saayinsii isaa bartaa jechuudha. Meeshaa si barbaachisan goota. Kanaaf akkaataa naannoo uummata keenyaatti fudhatte uummanni keenya parsantaa 85 ol baadiyyaadha. Maybe 85 I have no idea. But parsantaa 85 ol iyyuu baadiyyaa keessa jiraata jechuudha. Magaalaan silaa magaalaa nuti warra magaalaatu hin jennu sunu akkaataa uummata biraatti yoo ilaalte dhiifama baadiyyaa irra boodaati jechuudha. Baadiyyaa irra wanti nuti magaalaatti maaluuf hin jejjennu godinootaa fi godinootuma gaditti iyyuu jechuudha. Galee kana reyaalitii liqimsuu danda'uu qabna. So akkaataan uummata itti jiraatu murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan mootu furuu danda'u boris uummata keenya. Amma mootiyyuu yeroo ammaa kanatti addunyaan teeknolojiidhaa kun babal'atee wanni hundi teeknolojii malee hin jiru. Kanaaf teeknolojii uummanni keenya kun itti madaqee baratee teeknolojii itti madaqaa jechaa ture Siraajasiin dura jecha salphaa miti beekta. Namni keenya waan kana itti fayyadamuu danda'uu qaba. Gaafa ofii keenyaa barannee naannoo tokkoof jiraachuu danda'uu dandeenya. Dhalootuma santu borka'ee illee mootummaa san iyyuu ta'uu danda'u isa yookaan
wanti qabaatu ta'e jechuudha. Si galee? Generation barate qabaachuu qabna. Amma fakkeenya China forecastee jirta. Warra Dubai kana kaasuu dandeetta. Mee kan biraadhis Indiyaa fudhadhu. Kaleessa AI Summit, India Grand AI Summit maal ture. Kaleessa look akka addunyaatitti walgahii guddaa akka addunyaatitti the tech giants warra jedhaman warra AI amma addunyaa goolaa jiru kana uume CEO jira Sam Alti fa'a si galee ummata gurguddaa jedhaman kanatu har'a eessa walgahii beektaa walgahii eessatti Indiyaa keessatti you know why Indiyaan mootummaan Indiyaadhaaf teeknolojii irratti illee fookas godhe baroota muraasa dura bara fagoo miti baroota muraasa dura ummanni teeknolojii akka baratu biyya hiyyeetti irra boodaa'essa yoo kan jedhan ta'e Indiyaa ture. Still hamma baay'ina ummataati waan qabduuf jechuudha. Garuu waan sanirra aanuu danda'anii har'aa ka host godhaa jiran walgahiin adda addaa akka addunyaatitti walgahii waa'ee teeknolojiidha achirra taa'an teeknolojii keessallee waa'ee AI irratti jechuudha. So kuni waan salphaa miti wanni waan san fidu maaliif ilmaan ishiitu biyya Ameerikaa keessatti biyya Awurooppaa keessatti biyya garaagaraa keessatti warra Indiyaa kanatu hojii reemootiidhaanis achillee dhaqanii even CEO'n hedduun isaanii jechuudha. Wanti jaambar Bill Gates gaafa jalqaba waa'ee Microsoft jalqabu kunoo jalqabuu barbaadanii miti fandiin qabanii biriin Ameerikaatti namaaf kafalanii fi wantiin itti ulfaati. Nama wayiitu advaayis godheen waan qabdu kana qabadhuuti Indiyaa deemii. Yoo nama Indiyaadhaa kaasitti nama tokkoon itti gootu achitti nama shan ittiin argatte waan kana ittiin galmaan gaafachuu dandeessa kan jiru jecha. So gaafsan achi dhaqeeti kan uummanni amma bar Google ilaali Microsoft ilaali akka jiru ni ilaalte guutumaan guutuutu Indiyaa fi uummata Banglaadeshii kana warri namni hojii na dubbise. Hojii sana uummata akkanaa kana dubbiseen ture Indiyaa fi Pakistaan. Jara dubbisee ture ilaal namni sun nama biyya wanti keessa jiru jechuudha biyya faranjii keessa jiru already wanti ofiitiifu maaliif beektaa kan dhufanii na dubbisan waan biraatiif miti koo meediyaa irratti wanni jennee teeknolojii waan goggodhaa jiru waan babbarsiisaa jiru hojii kenna kanneen arganiitiin dhufan jechuudha san dura hoo wagga matare kana warra Indiyaa fa'a bira deemanii jechuudha maaliif tariitii namoonni jiranis baay'inaan hin mul'anne nuti. Ammootu 0.0000 wayii keessa gallee jiru. Akka uummataatitti jechuudha. Keessaafuu akka uummata Oromootitti hin jiru jecha. Kanaaf uummata Indiyaa kana fudhachuu dandeenya. Uummanni Indiyaa akka jiru teeknolojii baratanii jiranii. Teeknolojii kanaan biyya isaanii guddisaa jiranii. Yusi kanaaf nutis yoo biyya keenya jiru barbaanne yoo guddatu barbaanne baay'inni humni uummataatti jalqaba kaasuni waan akka salphaatti ilaallu miti. Uummanni martuu duulee deemee osoo teeknolojii barate namni waggaa 5 booda biyyi teenya yoo xiqqaate Afrikaa keessatti dorgomtuu ni taati. Maal jaambeeta kun miliyoona 5 miliyoona Itoophiyaan kooders initiative jira miti namni miliyoonni 5 teeknolojii baratee maal gochuu danda'a. Eessa qaxaramaa jiree yaadu yusi martuu website hojjetas ni it's not about building the website. The website hojjechuu miti teeknolojii horachuun akkuma duratti si kaasuuf bareesan rakkina naannoo kee keessa jiru. Anama maal akka ta'e hin beeku beekta. Yoo xiqqishuma rakkina yoo rakkina karaa wanti karaa soofteeraatiin akka furuu danda'a. AI akkamii dalagamuu fi danda'a. Soofteerii akkamitti dalagamuu fi danda'a. Rakkina kana furee biizinasatti akkamitti jiruu danda'a. You see? Like namni osoo keessan seenii waan isaatu son bareen hojii kattiin beeku dhaqee qacaramuuf. No, beekumsaafuu barachuu waan guddaa. Kanaaf beektee gaafa jettee mootiyyuu carraa waan sanii wantoota hedduu ittiin hojjechuun baay'ee bal'aadha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya jechuudha hawaasiif hin dabarsa. Waan tokko kaasuun barbaada. Amma fakkeenyaaf namoonni waa'ee teeknolojii baratan biyya keenya keessa hin jiran jechuudha miti. Namoota tokko barataniiran. Garuu murteessaan maalidha? Waan ofii keetii baratte san hawaasa kee barsiisuu danda'uudha qabda. Waan ati baratte san yoo hawaasni hin beekin sirraa fayyadamuu danda'u. Atis fayyadamaan taatu. Kana jechuun beekumsa yoo hin qoodini anamma nuti amma oluma kaanee gaafa isin wanni jalqabdanii YoursTech Academy jalqabdanii jalqaba waa'ee teeknolojiiti kan nuti uummanatti akkana barnoota akkana yoo barattan wantoota akkana argattu isin fayyada jireenya keessan illee fayyada jennee waan hawaasatti himnee fi namni har'a barachuu jira
Amma namoonni kanaan dura ijoolleen yuunivarsiitii irraa eebbifamanii baanii hojiiwwan garaagaraa keessa hojjetan Finfinnee kan akka jiran ni beeka. Isinillee ni beektan. Garuu namoonni kuni just yuunivarsiitii irraa bayanii yookaan barnoota kana gahumsa barnoota kana argatanii hojii alaas haa ta'u hojii hojjechuu jiran. Rakkoon eessa jira beektaa? Waan baratan san hawaasni keenya akka hubatu gochuu dhabuutu jira. Amma ala kana wanti jiru biyya alaa kana wanti jiru waan dalaydu hunda sooshaal miidiyaa wal qabsistee hojjetta. Yerootu akkas godhe waan ta'eef sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf suuqii xiqqoo takka yoo qabaatte dukkaana xiqqoo takka tani koroshoomatti gurgurtu yoo qabaatte koroshootee beeksista. Achirratti guyyaa guyyaan TikTok irratti beeksifta, YouTube irratti beeksifta, Facebook irratti beeksisa, ala kanatti beeksisa. Itoophiyaa garuu wanta akkasii jiru. Piroodaaktii kee yookaan waan daldalaa jirtu sani sooshaal miidiyaa fayyadamtee hin beeksiftu. Kuni maalirraa dhufe? Namni waa'ee hubannoo teeknolojii qabu hawaasa hin hubachiisa. Bu'aa inni barbaachisu agartee bu'aa inni qabu yoo waan kana akkana goote yoo waan kana akkana goone yoo waan kana baranne waan akkana arganna kanaaf akka hawaasaatti guddanna jedhee namni hin hubachiifne. Ilaal hawaasni keenya ummanni keenya waa'ee teeknolojii yoo hubate waa'ee dijitaal maarkeetingii yoo hubate gabaa dijitaalaa gabaa onlaayinii yoo hubate jalqaba fayyadamaa kan ta'u namoota hubannoo teeknolojii qaban hawaasanitti gurguratan jechuudha. Beekumsas haa ta'u piroodaaktii isaanis haa ta'u waan qaban jalqaba hawaasanitti gurguratan. Hawaasnis fayyadamaa ta'a hawaasni waan ofii qabu warra teeknolojii beekutti gurgurata. Teeknolojiis hubataa dhufa. Warri teeknolojii qaban immoo waan ofii biraa qaban deebisee hawaasatti gurgurataa jedhu akka hawaasaatti guddataa dhufu. Waan tokko sitti haayilu. Gaafa tokko wanni kana jechuudha. Yuunivarsiitii irratti kan Itoophiyaan amma kennaa jirtu kana dhiyeenyuma kana hordofaan ture. Piroograamiing faandamintaalii hordofaa ture. Achirra hordofee gaafa saartifikeetii fudhadheetii maxxanse waan irratti. Namni tokko maal naan jedhee dhufee nuti maali sooftuweerii meeqa baranneeti hojii meeqa hojjennee jirraati kana ajirtaa naan jedhe. Jechuudha amma laal. Anamma namni akka waan san itti fayyadamuuf wanti sun nasa servisiidha jechuudha. Mootummaa Dubaayitu kafalee na fakkaata. Ispoonsara akka ta'e mootummaa Dubaayii. Balisaan baratta. Anamma waan san erga hordofeen booda si'a inni biraa naa dabala. Akkuma maqaa isaati. Akkuma maqaa isaati bar fandaamentaaliidha bakka bu'uura waan ta'eef. Karaa naa ani kan dura sooshaaliin barataa ture. Waa'ee siyaasaa malee waa'ee kanaa dhimma ittiin qabu ture. Garuu adeemsota keessa wantoota tokko keessa gara addunyaan itti deemaa jirtu gaafa laalu waan kana akkan barachuu qabu waan murteesseefin hordofaa ture. Akka namni biroos itti fayyadamuuf liinkii wajjin maxxansee ture. Amma maal yaada beektaa? Haala namni keenya itti walgadi qabe, haala namni keenya itti rakkoo keessatti hafe, haala namni keenya wallaala keessatti itti hafe nama isaa irraa baradhe. Namni sun baratees. Garuu waan meeqa uumnee jirraa inni jennaan isaa namni kun maal uumee soquutu ture. Itoophiyaa keessatti waan uumame ka'achuun qaba. Appilikeeshinii akkamitti uumame Itoophiyaa keessatti maaltu uumame? Riyaalitii jiru haa fudhannu. Mee amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti wanti addunyaan itti fayyadamuu addunyaa dhiisi. Itoophiyaan waan itti fayyadamuu dandeessu namni kalaqe eenyuun. Maark Zuukarbarg feesbuuka kalaqeeti addunyaan tun hundarra feesbuuka fayyadamti. Namoonni biroo warri chaayinaa tokko tiktookii fayyadamee kan akka mana nuccuu yaafatee achirratti jedhu kana halkan guutuu waltumaa bulu kana fayyadamtee addunyaan guutuun achirratti jetti. Wantoota biroo fudhachuu dandeenya. Google fudhachuu dandeenya. ChatGPT fudhachuu dandeenya. Gmail fudhachuu dandeenya. Microsoft fudhachuu dandeenya. Dhaabbilee teeknolojii hundi isaanii fudhachuu dandeenya. Addunyaan kana uumtee waan ajaa'ibaa nu godhu jirti. Amma san hundaayyuu dhiiftee roobootii sarjarii si godhu barbaannaa ati nan barbaachistu doktoraan jechuuf deemaa jirti addunyaan. Warra report agent jedhamanii jira kaampaaniiwwan garaagaraa keessatti amma Ameerikaa fi Kanaadaa maali Awurooppaa kana keessa hin jiru jedhan. Ilmi namaa ni dogoggoraa jaani barbaada. Roobootiitu si galaa kaasaa beellama si qaba doktorri isaa kana seenaa kootu. Kana jira. Mee amma biyya keenya keessatti maaltu uumame? Wanti akkasii uumamee jira. Waan akkasiitii miti. Simple waan gabaabaa tokko alaallu. Lookeshiniin biyya keenya keessatti Finfinneen ala jira. Finfinnee keessa iyyuu rakkoodhaa jedhani.
Bakka biraas geessaa jira. Biyyi xiyyeeta akka afaan hin jirtu anatu baasa malee. Ofii baasa. Ofii abbaan furmaata ta'uu qabda. Injiru namni kanaayyuu hiikuu hin dandeenye beektaa. Kanaafuu warri teeknolojii barate maal ergaan kiyya maal jechuu barbaada beektaa. Warri hubannoo teeknolojii ispeeshaalii ijoollee yuunivarsiitiitti waan kana xiqqoo barattee baate. Warri waa'ee kompiitar saayinsii baratan naannoo ijoollee beeku ijoollee waliin barate. Ijoollee baay'ee ismaartii ta'antu jira. Ijoollee baay'ee namoonni kunniin walitti dhufanii yoo danda'an yoo danda'e dhuunfaan yoo danda'e walitti dhufee hawaasa isaa gurmaa'ee hawaasa waa'ee teeknolojii barsuu danda'u qaba. Walitti dhufanii beekumsa isaanii walitti cuuphanii waa ijaaruu danda'u qaban. Addunyaan har'aa addunyaa qeenxeetii miti laata. Addunyaan har'aa addunyaa qeenxeetii miti. Addunyaa walitti tumdee shubboo taate waa hojjettu. Kana jechuun namni dhuunfaan waa dalaguu hin danda'u. Kaampaanii yoo ule kaampaanii guruppii gareedhaan tiimiidhaan yoo hojjetu. Ana Abdullakiin Boontuun Munawwar Abdii nama tokko namoota biroo nama shan walitti dhuftee beekumsa hin qabu kabraa. Yaadni kee kabraa yaadota kana walitti fiddee mallaqa goota. Yaadota kana walitti fiddee barnoota goota. Namoonni ogummaa akkasiitiin eebbifamanii bahan. Hojiin hin jiru biiroo mootummaa keessatti mindaa argannu xiqqishuudha jechuu keessaa bahuu danda'uudha qabu. Haalli biyya keenyaa rakkoo akka taate ni hubanna. Hubannee arginee rakkoon biyya keenyaa dubbii siyaasaa qofaan akka hin furamne hubannee barachuu qabnaa jennee ganaaf duuba deebinee an soshaalii baradhe. Neelsan Maandeellaa barre waan jedhe biyya takka kuffisuu yoo barbaadde yookaan kaasuu yoo barbaadde humna barnootaatiin kaasuu dandeessa. Humna barateetu biyya kaasa humna barate dhabuutu biyya kuffisa. Barnoonni immoo waan yeroo waliin deemu jechuudha. Akkasi kanaafuu siyaasaa qofaan biyya takka jijjiiruun hin danda'amu. Dubbii siyaasaa qofas haasa'uun hiyyummaa keessaa nun baasu. Abbaan kiyyaas osoo hiyyummaa keessa jiru laal. Namni keenya osoo hiyyummaa keessa jiruuf osoo waan keessa jiru rakkuma keessa osoo jiru qabritti gala. Qabrirraa namni tokkochi nuunaf. Biyyi teenyallee hiyyummaa keessa osoo jirtu uummanni baraatee kabraallee dhufa. Jenereeshiniin sunillee guddatee maal ta'e hiyyummaa keessa dhiisee deema. Furmaata siyaasaallee kan fiduu danda'u hawaasa beekumsa gahaa beekumsa addunyaa hawaasni keenya beekumsa hin qabu jechuudha miti. Sammuun hawaasa keenyaa sammuu sirna gaddaa uume sirna gaddaa sirna guddaa bu'uura dimokiraasii addunyaa kanaa sammuu uumedha. Garuu ammoo beekumsa har'a addunyaa wajjin tarkaanfachuu danda'u beekumsa akkasii itti uume sirna gaddaa kanas akka inni wanni ta'u gochuu danda'uudha qaba. Waan addunyaan nurraa barbaaduu fi waan addunyaa duuka nu tarkaanfachiisu uumuudhaaf namoonni beekumsa akkanaa qaban beekumsa isaanii guddisuu ijoollee isaanii gadi ammoo beekumsa kanarratti jabeessanii akka isaan baratan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Amma reefi boontuun waan tokko kaasteetti kanarratti si dabarsa. Boontuun namni keenya imeela akka itti banatu hin beeku jedha. Addunyaan imeelli kun akkamitti akka dalagu algorizimii isaa duuba isaa hojjettee qindeessitee tolchitee fuuldura kanallee tolchitee itti fayyadamte nuti garuu imeela keenya banannee paaswordii itti galchinee odeeffannoo inni nu barbaachisu itti guunnee banachuu hin dandeenye. Ummata danda'ee miti baga dandeetta warri dandeessan waan gaarii garuu daballee barachuudha qabna. Nama miliyoona 180 keessaa nama meeqatu imeela qaba Itoophiyaan Oromoon mee Oromoo haa fudhannu mee uummanni keenya afaan kana dhageessan nama almost nama miliyoona 50 jedhanii 50 60 80 illee ta'uu dandeenya 130 sanuu haa guunnu akka Oromootti mee haa guunnu 130 sanuu nama meeqatu imeela qaba imeela banachuu danda'a nama meeqa feesbuuk banachuu danda'a. Kanaafuu kun nuti warra xiqqoo waa hubanne xiqqoo waa'ee barnootaa hubannetti gaafiidha jechuudha hawaasa keenya jijjiiruu danda'uudha. Waa'ee hawaasa keenya waa'ee teeknolojii itti himuu danda'uudha qabna. Dhaabbilee daldalaa Itoophiyaa keessa jiran kan magaalaa guddoo magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo Afrikaati. Dhaabbileen daldalaa magaalaa guddoo Afrikaa keessa jiran lafa teessoon gamtaa Afrikaa jiru keessa jiran daldala isaanii akkamiin beeksisuu jiran weebsaayitii qabanii appilikeeshinii moobaayilaa qabanii kan daldala isaanii ittiin beeksisan waan isaanii hoteela isaanii ittiin beeksisan qabanii. Baay'ee muraasa. Bar hoteelonni biyyaan baa bareedduu qaban miis jedhanii bareedduu jechuudha hoteela isaanii beeksistu bakka yeroo maraayii hoteela isaanii kan beeksistu qaban. Hoteelonni biyya keenya waan akkasii qabaniidha. Hindi kun yookiin meebii qabaachuun malu yoo qabaatan garuu argina ka Facebook irratti arguu qabnaa yoo arguu oluuf hin baasne. Yoo dho'isanii dalagaa hin ta'u addunyaan hubachuu qabdi. Waa'ee wanni isaanii hubachuu qabdi jechuudha. Kanaaf maaltu barbaachisa beekta? Afaanitti illee siin qabi. Kanaaf
wanti barbaachisu tarii gabaachuu illee qabanii beeki atama nama miidiyaa makam irratti iyyuu arguu dandeessa dhimmi kee dhimma kara miidiyaatti waa fiduudha waan ta'eef jechuudha inni garuu hin argine maaliif kuni tarii osoo qabaatan illee maaliif mul'atiin miidiyaatti fayyadamaa jiran kana digital marketing dhimma itti bahan jiran jechuudha nusi tarii abbamaan qabeenya tokkootu abbamaa wanti tokkootu yookiin yoo dhufu raaha godhuudhaaf scroll godhuu yoo dhufe malee hojjettoota isaatti waan kana garanaan fidaa jechaan hin jiru kun immoo beeki waa lama naachisan akka siyaasaattis akka biyya keenyaattis akka dhuunfaattis tokkoffaa namoonni lookaalii jiran yoo kan gara miidiyaatti hin dhufne ta'e amma waa tokko asireefu namoonni koshoroo gurguran wanti xiqqoo tana waan birii yookiin afurii shaniin guunni kana gurguran dhufanii miidiyaadhaa waan san gurguran maaliif waan biraa dalagan kontentii waan nama bashannansiisu ta'uu danda'a waan nama barnoota kennuuf ta'uu danda'a waan adda addaa dalagan sun beeksisa mataa isaaniiti addunyaa yeroo ammaa kana addunyaatti akkasii deebi'aarti lookaalii suuqonni lafarra jiran guutuu isaanii cufamuu deemaaran reestoorantii biyyoota awurooppaa kana keessa uummanni keenya hin argita keessattuu Awustiraaliyaa biyyoota adda addaa namni keenya ubarii dalagan namoota asii deemni ilaali namoota hedduun isaanii ubar iitii fa'aa dalagu maali manatti nyaata geessuu fi reestoorantiidha kana jechuun uummanni baay'inaan kara mana taa'ee ajajjeetu deebi'ee jiraachuu teeknolojii biyya keenyas jaalanne jibbinee wanti sun baroota dhufan kana keessatti 100% jechuulee baanu at least percentage 60-70 waggoota shanan dhufan kana keessatti mul'ataa jiranii deebi'aa jiran addunyaan qilleensa keessa deebi'aa jirti. Addunyaan qilleensa keessa deebi'tu kana namoonni har'a abbaa qabeenyaa taatan namoonni qabeenya qabdan namoonni daldaluma xiqqoo hiituu qabdan kara onlaayinaatti hin fiddan taanaan qabeenyi keessan rabbiin isiniif haatisu. Jireenya bira taruun barbaade. Inni biraa immoo karaa siyaasaatiin maaltu na yaachisiif fakkaate. Siyaasaan hanga filaalu keessattuu akka uummata keenya akka Oromootiitti jechuudha. Sabni hunduu walqixxummaatti ni amana. San bira darbee garuu karaa aangootiin karaa siyaasaatiin yoo kan deemtu ta'e biyya keenya keessatti kan sablammiin hedduun jiru sana keessattuu immoo akka uummata keenyaa baay'inaan illee kan caalu sana Oromoon beektaan miidhamu malee nama miidhu. Oromoo nama jala miidhamu kana sigalee osoo humna qabu osoo waan biraa qabu wanti isa miidhaa ture duraanis gaafa ani siyaasas keessatti beekuun seenaas dilas wanti hin jiru garuu waan tokko siifame gaafa minilik dhufeetiin nu cabsu sana maaliin nu cabseen hidhannoo nu cabse hidhannoo teeknolojii nu cabse maaliif uummanni keenya kan beeku eeboo ture yeroo sanitti garuu addunyaan gara qawweetti deebite maal dhiistee eeboo fi saanjaa fi maal kana dhiisteeti kamiin deebite kara qawweetti deebite jechuudha maashinoota kanneen mootii biyyoota alaarraatti konishiniidhaan galchanii saniin uummata keenya osoo inni goonni keenya fiigee osoo biran gahina achitti xaawwalan jechuudha dhiifamnaa godha. Wantoota adda addaa jira jechuudha. Yeroo sanis kan caalamni kanaan mootummaan waan ta'e qofaaf miti kan dhufanii bakka jirutti nu cabsan jechuudha. So inni biraa immoo yeroo ammaa kanatti haa dhufnu waa hedduutu darbee waan ta'eef san keessa. Yeroo ammaa kana nuti dhugaadhaa dhimmi deeggaruu dhabuus wanti biraas waan biraati. Garuu ilmaan Oromootiin bulaa jirti har'a biyyi sun. Itoophiyaa har'a kan bulchaa jiru uummata maqaa Oromootiin achirra jiran jechuudha. Isaanan kuni haa tolchanis haa balleessanis dhimmi sun dhimma sani. Garuu har'a aangoon achirra jirtu suni har'a ufii keenya akka barbaannes wal goonu. Garuu boru yoo kan biraayyuu kan dhufeetiin bakka sana qabu ta'e tariite hangana waliif rahmata qabaachuu dhabuu dandeenya beeki. Xiqqaatullee jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaadeeti. Garuu aangummaan kuniyyuu boru dhufee namni barbaade bakka sana haa qabatu. Garuu aangummaan tuniyyuu itti fufsiisaa miti. Kan na yaachisu maali? Teeknolojiitti yoo hin fayyadamin. Yeroo kana uummanni keenya keessattuu uummanni gara kaabaa suni wantiidhaan kan isaan keessa jiran sadarkaa beekumsa teeknolojii kan isaan keessa jiran biyya san keessatti kan dhukataniis dalagaa jiran kan qilleensarra illee jiran teeknolojii warri harkaa qabu warra kaabaati. Har'ati aangoo harkaa qabdi si fakkaata. Garuu boru aangoonis sababa teeknolojiitiin sirraa fuudhamuuf deemtii kana shakkiin godhin. Kanaaf akka mataa keenyaatti akka uummata keenyaatti illee wanti dhaabnu tokko yoo jiraate mootummaanis xiyyeeffannoo itti kennee godina irratti aanaa irratti sadarkaa naannootti illee uummanni keenya baratuu danda'uu qaba. Barumsa kana mootuu haa baratu gaafa jenneetiin waniin cal jennee taa'inee haamatu hamaa miti kan goone. Nuti YoursTech Academy jennee
biyya baqaa keessatti sila biyya gubbaa fi dachiin sillee cufaa keessatti inni YoursTech Academy kana uummata keenyaaf provide goonee gumaachinee jirra jechuudha. Abbootiin qabeenyaa namoonni foundationiin garagaraa akkasuma mootiyyuu namoonni diaspora uummata keenya miskiina kana kaffalatee illee isiinuu hin jirtu wanni nuti achirra kenne suni uummata kafalatee hin dandeenye kanallee koota kafalaa fi uummata keessan biyyaa keessattuu warra biyyaa laalle uummata keessan biyyaa obboleeyyan keessan biyyaa irraa kafalaa teeknolojii kana barsiisa dhaabbileen garagaraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduun koota teeknolojii kana afaan oromootiin barsiisuudhaaf ol baasnee jira koorsii qophaa YoursTech Academy argachuu dandeettan Google irraa jechuudha. Kanaaf koota uummata keessan sponsor godhaati barsiisa. Nuti mootiyyuu hamma dandeenye gama keenyaanis waan dandeenyu goonetiin jirraa jechuudha. Kanaaf kana jechuun barbaada generationiin dhufus karaa kanaanis nama yaachisa. Maaliif jennaani aangoon karaa saniinis jiru bordhaamuu keenya hin oolu. Dhugaas itti maan kana shakkii takka hin godhan. Maaliif addunyaatu teeknolojiidha waan ta'eef jechuudha. Wanni tokko reeffa kaastanii ture waa'ee TikTokii fi namni waan qabu TikTok irratti haa beeksifatu maaliin jiraam ture. Osoo saayikooloojii TikTokiin irratti dalagame beekni nuti har'a teenya TikTokiin fayyadamu. Osoo dokumenteeshinii TikTokiin irratti dalagame osoo beeke namni taa'ee TikTokiin fayyadamu. TikTokiin itti yaadamee riisarchiin irra godhamee nama achitti hidhuuf ati achis si hidhanii sitti fayyadamuuf jecha. Yeele sanirratti taa'amee TikTok immoo kunu ka dalagameef. Maaliif sammuun nama ammaa waan dheeraa dhaabbattee ilaaluu danda'an jirtu. Wanta garuu achirratti daataa achirratti qabuu qaban kaa ofii guddachuudhaaf namni wayimoo achitti hidhamuu qaba. So sanirra dhaabbatanii TikTok immoo kunu ka dalagame. Dokumenteeshinii waa'ee isaa ilaaluu hin dandeessa. Garuu amma maali akka TikTok kana yoo akkuma ati kaaste uummanni biraa maaliif fayyadamaa jiran fan godhanis garuu keessa maal godhan itti beeksifatan amma intala namni baay'ee beeku hin jiru Dubai chocolate kare Dubai chocolate argitemi Dubai chocolate amma yeroo addunyaa kanatti Dubai kanatti addunyaa kana wanni godhaa jiru kanatti bar intala mana keessa teessee TikTok irratti Dubai chocolate kana chocolate dalagu badaan passionate qabdi ture. Mana keessa teessee dizaayinii adda addaatiin daleedee TikTok irra gadhiisti. Wanni goote TikTok irra gadhiisi. Sanbooda intala wayiitu tafaranjiidha irraa bittee review irra goote. Wanni chocolate Dubai chocolate isaan irratti. Duraan nama orderii 5 argatti guyyatti jecha. Intali takkittiin sun viidiyoo daleedeeti chocolate san nyaattee daleedee guyyaa takkatti orderii 500 olitti dhufe. 500 ol ta'e. 500 yeroo tokkotti. 500 ol. Continuously haga guyyaa san geettu haga gaafsan geessutti ishiin ammoo passionate waan turteef chocolate fi mana wanti banachuudhaaf hawaa waan turteef waanuma qabdurraa manuma ishii keessaa eegalteeti waan san daleedeetuma achirra gadhiisu turte. San booda maaltu yoo dhufeef si wayi mootummaan Dubai ani wanti si godha fandi si godha waliin daleena chocolate ammootu Dubai chocolate jenne maqaa itti baasna jetti addunyaan doolaara 3,000 nyaataa jirti amma chocolate amma airport Dubai kana guutuu keessatti isa jira jedhan mucayyoon torbaan tokko dura kiraa manaa waan kafalattu hin qabdu har'a miliyoonera har'a ammootu kun warra mootummoota Dubai waliin dhaabbattee suuraa TikTok itti fayyadamee osoo hin ta'in waan xiqqishuu qabdu saniin TikTok itti fayyadamtee TikTokiin ishitti hin fayyadamne ishitu TikTok itti fayyadamee har'a eessa jirti ishiin eenyutu wanni ijaa waan kana amma laali yeele wanni sun maqaa Dubaayin moggaafame TikTok wanni chokolatiin ishiin mana san keessa biyya Masriiti seegaa Masriiti dhalattuu Masriiti achi jiraatti akkuma nama kamuu jiraatti jireenya akkasii faansii nama qabu miti garuu maali passionatiin ishiidha mana chokolatii banuu chokolatii dalaguu dizaayinii chokolatii adda addaa dalaguudha. Garuu maal diree gizee yeroo tokko beekaa carraadha yookaan maalidha jenneefaa sababuu faanii dandeenya mitire akka carraa intalli sun irraa nyaatteeti ati carraa san yoo sitti dhufee fudhachuudhaaf qophii ta'uu danda'uu qabda jalqabumaayyuu. Carraan caluma jedhee yeroo chokolatiin 500 yaa chokolatiin guyyatti 3-4 irraa order godhamu sun 500 yeroo itti dhufu waan san handil gochuu danda'uu qabdaati. Handil osoo gochuu baatte intalli sun har'aa siin jirtu ture. Chokolatiin kun addunyaa kana guutuu waliin ga'u ture. Dubai chocolate amma dhufas illee.
dhufee jira already dhufee jira Test goonee jirra. Test godhanii dhufee jira Akkuma sadiitii miti wali. ta'u qabmaan fedhee adumu. Dhufeera. Yaa dhufee jira. Tinis saampiliin isaa dhufee jira. maal jechuu barbaadeetti walumaa galatti sooshaal miidiyaa of beeksisuu diijitaal maarkeetingii weebsaayitii kana hundarra haasahaa jirra. Garuu itti fayyadamuu danda'uu qabna waan xiqqoo qabnuun beekumsa xiqqoo qabnuun mana keessaa waan magoonu san at least beeksisachuuf gaafa wayii maaltu taha wanni sun carraa guddaa uuma. Beeksifachuuf maaltu barbaachisa? Warri Beeksifachuuf maaltu barbaachisa? waan sanitti fayyadamuudha waan harkaa qabdu kanatti fayyadamu bilbila bar wanni itti harkaa qabdu fakkeenyaaf bilbila waan biraa faansii kaameeraa faansii siin barbaachisu beekumsa warri qabu gabbee beekumsa fi ibsachuu gaafa wayii beekumsa irra dhaabbatee maaltu akka wanti baay'ee maal jaama beektaa namni beekumsa qabu haga beekumsa kennuudha wanti isa fayyaduu danda'u hin jiru beekumsa san adada barsiistuun ofii ammootu waan haaraa barachaa deemta san booda waan san ammootu guddachaa deemta. Yaale gaafsan sanii waan biraa uumaa deemta. Maaliif tiimii uummata san booda barsiisaa deemta saniifu waan qabdu san gabbaanee barsiisuu waan beenurraa gabbaanee sooshaal miidiyaan teenyeetuma isaan nutti fayyadamu osoo hin tahin nutis isaanitti fayyadamu. Nutis waan dhufee harka keenya jiru kana barumsa teeknolojii jechaa jira addunyaan AI uumaa jirti yaale garuu nuti yooma TikTok irraayyuu teenya at least itti haa fayyadamnu. Sooshaal miidiyaa kana at least itti fayyadamuu danda'u qabna isaan daataa taanee nuti as teenyeetuma achirra nu hidhanii maaliif yoo ati baratte yoo ati beeyte TikTokiin kun akkamitti dalagamaa yoo beeyte daleede TikTokii irraa wanti fudhatuu deemaa jirte jecha. So akka ati hojii yeroo argattee teessee waa'ee sadii hiyyan baay'ee ani waa'ee TikTokii gaafa dhaga'u numa rifadheen akkamitti akka dalagan takkaan qo'atanii dalagan. Akkamitti achirratti akka isaan hin baane akka namni dafee xiqqolaalee keessaa hin baane achirratti akkamitti tursiisuu dandeenya. Kaja'u irratti jecha dalagan. Baay'ee saayikooloojii irratti qo'atameeti ka dalagan. So at least ani amma dhifama naa godhi garuu dhiyoo tana akka tasaa TikTokii seenee dhima rifadhe. Wallaahi wabillaahi san dura argee hin beekamu. Shaampoo afaanitti naqadhu afaanitti naqatti. Achi jirati manni. No way. Ani dhima rifadhe ani wallaahi wabillaahi dhima rifadhe. Maal eessa jirra nuti? Nuti teenyee kanarratti onni ijaa jirra. Amma akkana ta'e bishaan akkana ufin naqi olii. Bira nagaru addunyaa namoota eessa jira. Adabbii isa salphaadha kun. Barbaree. Ani kiwwi jedhee kawu bakka dhuma rifadheeni. Ani sanuma argee kana dura argee beeku waan ajaa'iba maaliif baay'ee yuun seenoonni si jammar. So kuni nuti bakka kana jirra gadi buunee jirra jechuu bar. Kuni jechuun gadi buunee jirra. Sa'aatii ati achirratti sanitti osoo barattee hoo eessa jirta arraamtanaati. Osoo waan tokko uumte eessa jirta rakkina jiru tokko osoo furte eessa jirta barumsa osoo baratte maaliif amma namni ChatGPT fayyadamaa jiru garuu addunyaan ChatGPT dhawaa meeqa dalagaa jirti nuti garuu ChatGPT maal akka ta'e warran beeknee jira iPhone 17 faa qabaatanii maal akka ta'e warran beeknee jira ChatGPT waan So waa'ee teeknolojii waa'ee wanni gisee jennu addunyaan tuni deemaa jirti dhugattee deemaa jirti garuu at least nuti itti fayyadamu irraa fayyadamu waan qabnu warri daldala qabdanis hojii qabdanis waan qabdan hundaayyuu karaa teeknolojii as fidu yoo namni reestooraantii qabaatee lafatti namni 100 sirraa wanni jee nama 200 biraa mootu manatti geessuu fi dandeessa which means ati wantiidhaan baay'ifataa jirte jecha kastamara hanke maaliif ani yoo mana taa'ee osoo baay'ee dalagaa qabu waan ta'eef buna yoo ajajatuu danda'e numa ajajadha jecha wanni ittiin ajajadhu sun yoo jiraate sun hoo maaliin dhufa teeknolojiidhaan dhufa jecha. So kanaafuu teeknolojii kanaa fi kan kana fakkaatan hundarrattuu wantoota hunda waan addunyaarra jiru hundarrattuu itti fayyadamne akka jenereeshinii tokkotti waan kanatti seeraan fayyadamuu danda'u irraa hubachuu danda'u uumuu danda'u maaliif why not nuti maaliif hin dhumne nuti maaliif hin dhumne siyalee maaliif hin dhumne sammuun anaaf kenname fi sammuun Siraajiif kenname fi sammuun Elon Muskiif kenname tokkuma akkaataa itti fayyadama keenyaati malee. So nutis uumuu ni dandeenya yoo baranne waan san ofirraa dhorguu ni dandeenya diinota san
akkaataa wanti amma addunyaan amma yoo baratte hojii kan kee at least baraaruu dandeessa boru jecha. So kanaafuu YoursTech Academy irratti ammoo barumsa teeknolojii kana afaan Oromootiin afaan keessaniin kompiitaruma kanaayyuu akkamitti gadi tuunee paawarii isaa banna kan jedhu irraa afaan Ingilizeenyaa irraa tokkoon waa'ee teeknolojii waa'ee akkamitti website develop goona akkamitti appilikeeshina kanneen akka Facebookaa kanneen akka TikTokii kanneen akka YouTube kanneen akkamitti develop goona kan jiru akkasumas AI addunyaa goonfataa jiru kun hoomaali kan jiruu fi kan kana fakkaatan hundaa'u YoursTech Academy irratti afaan Oromootiin barachuu ni dandeessu. Hundi keessanuu kottaa haa barannu baradhaa isinii jechuu barbaada. Isinitti dheeressee dhiifama. Waan baay'ee wanti gaarii galatoomii. Yeroo tokko wanti rakkina irraa qofa haasa'ullee osoo hin ta'in qaama furmaata ta'uu qaba. Dirqama. Yeroo hundaa akkasitti amana. Teeknoloojiin rakkina fura jennee miire. Rakkina fura. Nutis waan barannee rakkina uummata keenyaa kanarraa furaa jira jechuudha. Wanti namaa kennuu qofa osoo hin ta'in kanaaf keessattuu waa'ee akkaataa nama kennan. Even sitti fayyadamuu waan biraa. Namoonni achirraa ka'eetiin waan reefu kaasirratti kun sadarkaa dhumaati. I feel really sorry about this. Baay'ee jechuun at least itti fayyadami rakkoon qabu waa'ee garuu waan hin taaneen fayyadamtee tokkoffaa saayifuu Oromoo cabsitee si galee waan achirra jiru sana kas ilaalullee taayimii isaa kas laa waa baratu mee maal barsiisaa jirta uummata san gaafa kana gootu. Aan dhugaadhaan jedhee dhugaa beektaa namni keenya walirra qaba. Dhugaa jirtu baasee walitti himuun beeku. Kashakaatis isuma kana waliin wanti jedhee malee deemu malee nama gabbeetiin waan kanarraa dhaabbadhu jiru hin argine jechuudha. Maaliif ilma namaatii walitti himuu qabda ifaan ifattee waan jiru. Kanaan even gara barnootaatti wal yaamuu waan bira nuti sadarkaa san keessa jirra. Uummata kana sadarkaa san keessaa baasuudhaaf immoo qaamni wayiitti at least itti gaafatamummaa nutti dhagahamuu danda'u qaba. Kanaaf namoonni miidiyaas namoonni miidiyaa haala gaariidhaan fayyadaman hedduutu jiranii karaa amantiitiin karaa barnootaatiin namoonni jiranis jiru xiyyeeffannoon ittiin kennamu malee jechuudha. Kanaaf at least namoonni akkasuma walii dhufanii wantoota adda addaa gochuu danda'anii siifin dabarsaa waan isin kaasisan irratti toopikii sana silaa kopha makkaataniitu itti deebi'anii waan akkasitti illee dhumatu jiru miti jechaa haalli uummata keenya. Kota barumsa kana isiniifnee jira namoonni duraan bakka itti gortan dhabdan har'a YoursTech Academy as gortanii afaan Oromootiin afaan teeknolojii barachuu ni dandeessanii kana siifin dabarsa. Boontuun waan TikTokiitiin wal qabate dhugumatti waan ajaa'ibaati kan isin kaaste. TikTokii namoonni baay'een achirra oolu namoonni itti fayyadamanii jirani. Itti fayyadamaas jiru. Akka madda galiitti namoonni itti fayyadaman ijoollee keenya akka madda galiitti kan itti fayyadaman baay'een beeka. Garuu harki guddaan keenya achirra oollaa sa'aatii dheeraadha kan achirratti gumnu sa'aatiin nu har'a achirratti gumnu kuni bor gaafa humni keenya bade gaafa humni keenya bu'e hin deebi'u. Hiyyummaa fi yaanni jechuun yaanni namaa galuun gaafa ati dadhabde si dhufa beektaa. Jechuun kiyyaa wanti har'a nu goonu kuni kan nu gaabbisiisu gaafa nuti dadhabne gaafa humni keenya dadhabe yoo har'a hin dalagin yoo har'a hin baratin bor waan itti hirkannu hin qabne bor lafatti hafna bor hiyyummaa keessatti kufna lafa hin taanetti kufnee miidhamna fuulduree keenyatu miidhama wanti uummanni keenya hubachuu qabu wanti dargaggeessi har'aas hubachuu qabu isa kana kanaaf carraa jirutti fayyadamee barachuu danda'u qaba lafa barbaade deemee barachuu danda'uudha qaba bakka fedhe haa jiraatu carraa argametti fayyadamee barachuu danda'uudha qaba. Duraan namni biyya baqaa jiru yookaan biyyoota Arabaa kanneen keessas haa ta'u namni keenya irra caalaa baqateeti kan biyyaa bahu baqatee achitti hojii garaagaraa hojjetata. Barachuu fi carraan argatu. Barnoonni onlaayinii illee baay'een jiru. Yoo jiraates kafaltee dandeessu. Maaliif viisa kaardii faasi gaafata, maastar kaardii faasi gaafata kafaltee dandeessu. Ati nama baqatee biyya ambaa keessatti hojii garaagaraa hojjetee hojii humnaa hojjetee jireenyi kee biyyaa jijjiiruudhaaf hojjetaa jiru. Garuu har'a seenaan sun hundi jijjiirameera. Kan jijjiiree YoursTech lafa feetan jiraattanii biyya feetan jiraattanii birrii akka hawaalaan biyyatti ergattan san hawaalamaan ergita. Akkaawuntii weebsaayitii isaarra seentee fudhatte. Akkaawuntii birrii irratti galchuu barbaadu. Fakkeenyaaf full stack web development yoo filatte
koorsii kana yoo fidattee birrii 8,000 birrii Itoophiyaa warri birrii Itoophiyaatiin kafaltan jechuudha. Birrii 8,000 yookaan doolaara 100 warri biyya Faranjii jirtan doolaara 100 xiqqishuu Starbucks guyyaa lamatti sadii guyyaa kudha naagoonu Starbucks guyyaa kudhanii dhiibsitanii tumaan bitattan. Warri biyya Faranjii mastercard kafaltanii visa cardidhaan kafaluu dandeessan. Garuu warri biyya Arabaa keessa jiru warri jireenya biyya baqaa keessa jiru kan yeroo dheeraadhaaf barachuu barbaadanii fallisan jalaa dhabe. Weebsaayitii YoursTech Academy jedhurra seentanii koorsii barbaadan san gadhooytanii keessa seentanii commercial bank of Ethiopia kan jedhurra isa gaafa gadhooytan akkaawuntii fi maqaan namarratti galu achirra jira. Akkaawuntii san fudhattanii hawaalaan birrii achirra galchitan. Fakkeenyaaf koorsii reef jedhee full stack web development yoo filattanii birrii 8,000 achirra galchitan. Achi booda risiitii isinii ergaa mirii anja warri hawaalaa galchee jira ragaa isinii erga. Achirra transaction number jira. Transaction number san bakka itti guutu isin jedhu dhayitee guutta achuma jalatti. San booda barnoota gassiidhiise. Karaa salphaan warri timira guuraa jirrus timira guuraa barnoota keenya barachuu dandeenya. Warri hojii biraa harkaa qabnus hojii keenya hojjetaa gaafa manatti galle ciifnee moobaayila ilaallaa TikTok irratti sa'aatii dheeraa gubnaa barnoota keenya afaan Oromootiin barataa afaan Oromootiin sitti himaa jechuudha namni achirra barsiisaa jiru. Barsoonni achirraa barsan kuni kana practice illee gootaa jechuudha. Karaa salphaadhaan barachuu dandeenya. Seenaan jijjiirameera kan jennuuf isa kanaan. Karaa salphaan itti fayyadamtanii barachuu dandeessan. Kana barachuuf ammoo bu'aawwan isaa asirratti himneerra. Yoo har'a jabaannee barannee tokkoffaa yaadama keenya jijjiira. Addunyaa har'aa keessatti yaadni mallaqa. Ideas business jette. Ideas money jette Faranjiin akkasiin. Ideyaan yoo jiraatiin biizinasni jiraachuu hin danda'u. Namni ideyaa gurgurataa jira. Ideyaan kun akkamiin gurguramaa jechuu dandeessa. Garuu nama waa'ee ideyaa beeku laal. Nama waa'ee yaadni suni mallaqa ta'uu beeku bira gaafa dhufte yaada akkanaa qabaa yoo jetteen mallaqa miliyoonaan baasee sii kenna. Garuu nama waa'ee sanii hin beekne bira dhuftee fuute lafa si jalaa gata gatii si dhabsisa hamilee si cabsa. San ta'uuf uummanni keenya barachuu qaba. Bu'aa yaadaa barachuudhaaf yaadni biizinasii ta'uu isaa barachuudhaaf hubachuudhaaf beekuudhaaf barachuu danda'uudha qaba. Kanaaf namni keenya lafa jirtanitti kan biyya kana keessa waliin jirrus kan gaafa asii baanee Ameerikaa yookaan Awustiraaliyaa yookaan Kanaadaa deemnee baranna jennee waggoota hedduuf karoorsaa turres dhiisa. Yoo achi deemte biyya san yoo deemte nagayaan jiraannaa namni ol jedhee si ilaaluu hin jiraatu. Garuu yoo hin baratin sirraa naftu jechuudha kaartoonii baachuu nurraa naftu. Garuu yoo sun hin jiru baramu. Carrammaan kaartoonii roobotiin dhufaa jira roobotiin baachuuf xumureera waan hundaayyuu. Makiinaan duraan namni asii bahee wanni fa'aa ofaadha makiina fa'aa ofaadha jechuun taaksii fa'aa dalagaadha. Amma makiinaan ofiin deemtu akka dhufteerti. Nam tokko keessa hin jiru inni ajajattaan dhuftee bakka barbaadde geessiti. Duuba anaafsi kararratti hafneerra. Yoo baranne garuu yoo baranne barachuun ammoo kutaa lakkaa'uu qofaa miti. Koorsii akkasii baradheedha jettee taa'uu qofaa miti. Baratte practice gochuu hojiirra oolchu waan haaraa uumuudhaaf yaalu hojii uumuudhaan yaalu. Hojii yoo uumne ammoo ilmoon kiyyas hojii aan uume itti fayyadama. Dhalli dhala kootis itti fayyadamaa jechuudha. Biyya keenyas fayyadnaa jechuudha. Kanaaf yaadama akkanaa kana qabannee itti adeemnu. Namni keenya waan tokko kan inni kaasu jira Abdullahi isinii deebisa. Yaadni namni keenya kaasu tokko kan inni kaasu biyyi teenya rakkoo siyaasaa qabdii akkamitti barannaa yoo baranne eessatti waa taanaa obboleessa kiyya laala. Yaadama kana hunduu quba qabna. Hundillee kunoo ansara sabaa gaazexeessaadha. OMN irra hojjedha na beektanii. OMN waa'ee siyaasaa hojjeta. Ganama galgala waa'ee siyaasaa hojjedha. Garuu siyaasaan barnoota hin dhoowwu. Siyaasaan barachuus hin dhoowwu. Siyaasaan siyaasaan bakka dhimma siyaasaa ta'e siyaasaan. Garuu ati yoo ganamaa galgala haga siyaasaan fooyya'utti yookaan haga siyaasaan sirraa'utti hin taa'a eega jennee yoo ta'e osoo siyaasaan sun hin sirraa'in ati qabri galta. Kanaafuu dubbiin siyaasaa warruma siyaasaatii dhiisnee yoo warra siyaasaas taanes waan biyya keenya fayyaduu danda'u, waan nus fayyaduu danda'u, waan dhala keenyas fayyaduu danda'u hojjechuu danda'uu qabna. Feesbuuka qofa fayyadamuu miti. Waan akka feesbuukaa uumuudhaaf kaayeffachuu qabna. Ani har'a yoo kaayyeffadhe feesbuuk waan akka feesbuukaa yookaan ammoo waan akka tiiktookii dhaabbilee akkanaa dhaabbilee gurguddaa akkanaa kana maayikiroosooftis haa ta'u googilis haa ta'u chaatjiibitis haa ta'u geeminis haa ta'u wantoota biroo waan fedhe haa ta'u uumuudhaaf yoo karoorfadhe yoo saganteeffadhe aayidiyaa kana yoo lafa kaa'e yoo ani
guutuu dadhabe dhala kootu guuta. Ilmoo kiyyatu guuta. Yoo ilmoo kiyya achirratti barsiise, yoo ilmoo kiyya achirra guddise dhalli kiyya guutaa jira. Guuta jedhee nama. Kanaaf waan godhuu qabnu nuti haa goonu. Haa kaayeffannu, haa hojjennu, haa barannu. Akka duraanii mana barumsaa deemuu miti. Deemuu qofaa miti. Warri biyya keessa jiru. Ani social saayinsii baradhee waa'ee lola addunyaa tokkoffaa barataa jira, dhimma kana qorataa jira, anthropologistiidha, maaliidha jedhee itti deemuu danda'a. Anthropologistiin sunu AIdha yoo deeggaramin kana booda barachuu dhabuu dandeessa. Kun realitii jiru bakka. Wantummaan sunu teeknolojiin yoo sin deeggarin waa'ee waraana addunyaa lammaffaa dur barsiisaa kutaa ta'etti miti barsiisaa hinaa miti. Barsiisaan dhufee har'a maybe roobootiin dhufee si barsiisuu danda'a jechuudha. Yookaan mobaayilii harkaa qabaattee waa'ee koorsii irra barachuu hedduu gajjettee ilaaltee yookaan mata duree irra barachuu hedduu gajjettee ilaaltee barreeffattee sitti himuu danda'a jechuudha. Barsiisammaanuu maybe gara fuulduraatti nurra hafuma ila. Kanaaf haa gabaabsu. Timirtii tamaara barnoota baradhaa ijoolleen namoonni gurguddaa jeneraal Taaddasaa Birruu nama barsiisu gaafii mirgaa gaafataa nuun jedhu. Gaafataa jirra gaafii mirgaa addaaniin kun akka gaafii akkasii dheerra. Hin baranne gaafii mirgaatti jirra. Dooktor Kabajaa Artist Birraa barnootaa kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jedhee nuu dhaameera. Dhugaadha barataa jirra. Amma ammootu barnoota itti baranneessan waan baranneessan argitee warri baratee harkaa qabu waan barateessanii hojiitti hiikee waan haaraa uumee baqni nurraa hafuu danda'u qabdi. Namni biyya keessatti hojii yoo uummate mee biyya kana ilaali biyya nu keessa jirru kana. Namni rakkoo siyaasaatiif hin baqatu. Jechuun akka dargaggeessi biyya keenyaa bakka sanitti agartaa ganni baay'atu dargaggeessi biyya kana hin baqatu. Maal beektaa? Biyya isaanii keessatti ta'anii hojjechuu barbaadan. Warri deemee biyya arabaa kana keessa baay'eedha jedhan namoonni jiru. Hojjetee deebuuf qofa deema. Fiizaa baafatee deema. Hojjetee deebuuf qofa deema. Dubaay maal deemanii? Hojjetanii asitti deebi'an. So nus akkas ta'uu qabna. Baqachuu qofaa miti. Sora qurxummii ta'uu qofaa miti. Allaattiin gammoojjii keessaa nu nyaachuu qofaa miti. Biyya baqaa keessatti osoo biyyuma lakkoofnu reeffi keenya biyya galuu qofaa miti. Kanaaf ilmaan Oromoo amma jiran uummanni Oromoo barachuu danda'u qaba. Biyya san keessatti akkuma harka guddaa qabu, akkuma baay'ina guddaa qabu barnootaanis uummata saba biyya san keessa jiran caalee uummata san hammachuu danda'u qaba. Yaada jedhuun qabaa galatooma. Baay'ee nama hawwata. Anumaanu baay'ee yaani na hawwatee tuman si dhageeffataa jira beekta. Simarraa yoo koorsi. Realitii gisee dubbata beekta maal gochuu dandeessu. Baay'ee nama hawwataa hedduu galatoomiin siin jechuun barbaada. Karaa waa hedduu hordoftoonni keenyas waa hedduu akka irraa baratan abdiin qabna. Mootiyyuu YoursTech Akaadaamiin barnoota teeknolojii qophaa'oo afaan Oromootiin kan isin barsiisu ta'a namoonni barachuu barbaadanis linkii koomantii keessan isiniif kaaya. Akkasuma immoo wanni isinitti dabaltee yoo hin jiraanne gara goolabbiitti deemuu dandeenya. Wanti dabaluu barbaadanis yoo jiraate itti isinii kenna jira. Ani waan dabaluu qofitadhe. Yaadota baay'ee kaasnee Siraajesh yaanis waan hedduu haasofnee jirra waan hambifannee hin qabnu. Garuu ammallee sanuma yaadni keenya dhumattis durattis barnoota haa ta'u biyyi takka haftus haatus barnootaanii of barsiisnee ilmaan teenya barsiisnee haa guddannu kan jiru yaadni keenya. Hedduu galatooma Ambasador Siraj Sabaf. Ambasador YoursTech joota jahan darbeef hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuudhaani nama baay'ee galata nu biraa yoo osoo ta'in Oromoota hunda biraayyuu maaliif jennaan at least wanta teeknolojii jedhamu jira barnoota akkanaatu jira kanaatu dhufaa jira awareness waa'ee teeknolojii kan hubannoo barbaada uummanni keenya hubannoo hedduu bal'aa gochaa turte akka dhaabbataatti dhaabbata qofa osoo hin taane kan tajaajilaa turte uummata jenneeti waan yaadnuu fi nu qofa osoo hin taane uummata biraayis galata guddaan qabdaa hojiin kun ammas itti tufaa atis itti fufaa jirtaa barnoota kee waa'ee teeknolojii sirriitti bal'inaan kan walitti deddeebinu ta'a jechuudha atis kalaqa mataa keetii uumtee waa'ee siyaasaas akkuma jirutti dhimma siyaasaati immoo gaazexeessaadha malee atis dhimma siyaasaa kophaatti wanti raawwanne jechuun qabdu. So san biraa osoo hin ta'in kalaqa addaa wayiitiin kalaqa siraajiin akka walitti deebinu asumaan siiraa kun barbaada. Jawaadhoon siin jechuun barbaada barnoota teeknolojii keessatti. So daawwattoota kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin har'aa qabannee surree kanumaa
Ambasador Siraj Sabaf hedduu akka irraa barattan abdiin qabna. Akkasuma boontuu Saalee hundeessitoo dhaabbata YoursTech yoo ta'u anis Abdulhakim Hayyoo AI Engineering akkasuma immoo CEO dhaabbata kanaati jechuudha. Hedduu galatoomaa subscribe gochuudhaani viidiyoodhaan kenna gara fuulduraas eegaan isin jechuun barbaada. Nagaatti.